dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. amma mee kootu waan nabi muhammad dhufeen kan itti amanaa je'ee nu ajaje siif dubbannee addeessinaa. tokkoffaa rabbitti amanuu al-iimaanu billaah wanni nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatuu dura dursoo itti nu ajaje kan irra jaba'aa laa ilaaha illa allahu jechu'u. jechi kun waan jaarmayni islaamaa irratti dhaabbatu kan kaafiraa fi mu'mina adda godhu waan nama jecha kanatti amanee fi kaan addaan fooyu. warri jecha kanatti amane takkaayuu dhugoomse warra addunyaa aakhiraatti milkaaye ammoo warri jecha kanarraa garagale warra addunyaa aakhiraatti khasaarame. nama laa ilaaha illa allahu jechuutti amanee fi kan amanin addaan baramuun matuma jecha kana arraba qofaan je'uutin hin argamu yoo haqiiqaa laalle. maaliif ati yoo buseensi nyaattee dhukkubsatte afaanumaan dawaa buse'ee dubbatuun si fayyisaa odoo 1,000 dubbatte. akkasuma jechi laa ilaaha illa allahu kun hin fayyadu yoo sii ma'naa isaa hin beeyne arraba irra baafte. kan sababaa jecha kanaatin maal dalagu'uutu narra jiraa hin beeyn. gaafni jecha kanaan guutu'utti nama kaafiraatin adda tayuun argamu yoo ma'naan jecha kanaa qalbii tee keessa bu'ee akkaan dhugoomsite. kan ma'naa laa ilaaha illa allahu beekun kee ma'naa ibiddi nama gubaa beeku'uu gad hin taane takka summiin waan nama ajjeesuu beekuu keetii gad hin taane. ma'naan kana akkuma ibiddi nama gubaa beekun ibidda harka kaayuu si dhoowwitu akkuma summiin nama ajjeeftii beekun kee summii nyaatu irraa si dhoowwitu akkasuma ma'naa laa ilaaha illa allahu beekun waan kufrii ta'e yookii rabbi moromuu ta'e hundarraa si dhoowwa. ma'naa isi'ii beekun waan kufrii ta'e haa xiqqaattu haa guddattu dalagu'uu fi yaadu'uu fi je'uudhaaf itti dhiyaatu irraa si dhoowwa.